hubate kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqeatu yaatu birre rifate kana dhayyeessa mararfatu jiraare neerre barbaadu nan argaare jiraare jiraannaan lammii kiyyaan furuure waatu jira waatu dubbiin garaalito maaliif fambaatu waatu jira waatu digni lammilita maaliif laafatu waatu jira waatu juuti lammii kibbaa maaliif laafatu waatu jira waatu digni lammii kiyyaa maaliif laafatu waatu jira waatu maaliif laafatu waatu jira waatu maaliif laafatu warri mana tokko ijaaru sitaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu otoo si wal ibdanu aduun kun nutti dhiite akka nu nyaanne bineensa foon lafa bariite lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasa walitti kan darbattani kubbaa miti rasaasa lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasa lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasa waatu jira waatu dubbiin garaalito maaliif fambaatu waatu jira waatu digni lammilita maaliif laafatu asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqeatu yaatu eenyu hubate kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqeatu yaatu birre rifate kana dhayyeessa mararfatu jiraare neerre barbaadu nan argaare jiraare neerre barbaadu nan argaare waatu jira waatu dubbiin garaalito maaliif fambaatu waatu jira waatu digni lammilita maaliif laafatu waatu jira waatu juuti lammii kibbaa maaliif laafatu waatu jira waatu digni lammii kiyyaa maaliif laafatu waatu jira waatu maaliif laafatu waatu jira waatu maaliif laafatu warri mana tokko ijaaru sitaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu otoo kana beektanu bineensi nutti seene sababa keessan warruma golfaa kan goone sirbinara dhukkube dhibee kiyyan asaasa cinachasa kamiina rakkamitti gadi ciisa lammiin kootu rakkateeni bochaa tiyeessa lammiin kootu rakkateeni bochaa tiyeessa dhiigarra dhaabattee miilli tarkaanfattu namarraa dhalattee
rifatu warri walamese ngaga ekachego daba male daba makilamiko 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 Yoya ngenye haye yoya ilmana ya bikajir tamaratu nagenye kenya ka waqa ka on ramade isanagaw hindakamne dabalatan haye nigagama gayen sadijema haye hunobo hofamani fayanqabo kono nagenye kenya isanagaw je bikajir tanit akamno oltan warra beete adun isani dhite bikofetenu jirada warra adun isani dhite bulte olte warra adun isani dhite olte janne warra isani barihen baraka garama dina ba ifana fa oromo khuna hedduda bultani akam bultan isani janna ilmana ya finfinde akam yutan warri finfinde da daga bultani akam ja warani dena chabe besan sakato san tuwajira ya bunalle ta tuttigay same warka isaw beete hulate sandura warani vesti fatesan republican gadi sila biye waqatti gale khomajru khana ajabi fannu tarafu warra beete magala isani egajru khanalle nyaatalle ti festanalle ta tuga khanna choy eni sabba makum sadaqatti ni sabbam ti choy umata qabbana khaysa burusaille ko bagawada jalala finfinni akam yutan naga qabdani fayya qabdani nuyada kaysa male fayya naga qabna obsa fagonjur ebo jari fagonjur warama wani war finfinni khaysa yatus tawle yatu mokam ebo warani khulle jifame jolle tulla lakanati ulela ni rado kujani ya chuhi finfinni rangenye da badda janini khalafu obsa agasu sisika gobana janne sunakasi oromiyati yakabitan wari kharaba hato diro wari chadak santo ko kamtenara wo mandisani da be mokam wo be bilbilanu bachisa hiddu hidan nan jaddo tanega bete wala ne bisumma oromo da dafon fe nafsa di daf gode boda toro nama dibba foitu da jana ana chanak san kaysatti diro ilman bete mulisa baga da kamijirtan jarso ti naga qabdani fayya qabdani awu naga ni sani abayatu kharali ta halo kabirtan wari li ta macidatu yutana fakata waga yoti qosan la fisana fakata dubi ibrahim boda ka gari gaba sota kharali ta hana watu jiraje yonsan watu jira jayo warana jaiba jira chuhi kharali ta hana inwatu dubi li ta amma tola dufte wani gayyate le bete jolen irayate chuhi jolen irayate dandamatani amalle jahamtu rahaqabu amalle mirgangal yannan warana khaynya khambete lit oromiya juru boda ballotti sani gabasa jolen bashanna najirti chuhi
gara lixaatti wayya qabna kibballee fayyaa qabna khibbaas yaadatiin yaadamina jechuudha waraanni jaal gammachuudha my goodness isaas rakkotti jiran amma immoo inumaatu beetee karaa gujiitii fi boorana kana keessa hifatanii karaa beetee baddaa baalee kanatti illee as jigaa jirti ijoollee baaliyyatti akka jetta dagaa fayya awarabbi sanii haara'u gargaarsilleen itti timaa jira I think beelti tun xiqqoo baatii afur akkana wachi dheerachuun ooltu awarabbi faraja taabusuuf ammoo saboo ani bar waliin angaliin qamadiin beetee hoggaa roobe gaasara bira kuttee ilaa ginnir bitaa mirgaa way ijjiteetu waan biraa agartee jechuudha kiiloomeetira meeqa qamadii mookam duba hoggaa ginnir bira kuttee irraa raayitu beeleen tukka waanatti tolle jechuudha yaani beelaa fi baalee waa walitti dhufne jechuudha wooma biraatu harkaa qaba malee baaleetii wooma biraa harkaa qaba jechuudha wallahi rakkoo biraa harkaa qaba malee baaleen beelawaan tuni yoo achi beeloote haa dhumte Itoophiyaan hin jirtu fiin jeebar warra amatatti gusa difa caafatuutu beelee hogganaan jette yaa khini saamamamaan janne bar ummanni kun waa himuu sin beeku baaleen saamamte deero laftiin saamamte hoomishni saamame namni nuu saamame jechuudha namni nuu saamame mallee quuma qabaadha booranallee beeytee rabbi roobaan haadha qabu booranni kiyya akka bangafi nagaa fayyaa qabdanii sabboo fi goonni hundi keessanuu gabraa garri burjii saakayyoo rendiilee abootun hundi teenyaa beekadha wanni illee itti daa ammaa maal jettaniin bojara tokko jira warra beeyte koonsoo illee ilmaanuu boorana irraa takka jechuudha gabrummaa addaan nu baase malee booranii fi nagaa uumame galata waaqaati arsiitti yoo akkami jirtan nagaa qabdanii fayyaa qabdanii boo xiqqoo sho'ulillee isanii jabaattee jechuun dhaga'e bar doorsisi kun saggaa manatti isanii hafe umaa beetee umaa miti ni horannaa rakkinaan qabdu ni horannaa rakkinaan qabdu ijoollee tanallee akkuma reebanii dhaga'e dhiiroo arsii fayyaa qabdanii irraa hafnaaf shiru laal wanti dhufaa jirti suutatti qophaa'a ammoo qophaa'a ol dhufaa jira waraanni keenya harageetti yoo akkami bultan nagaa fayyaa qabdanii aboo duuba harageerraa ammoo warri na mirqaansu jira beeytee ijoollee mul'isa abbaa gadaati ijoollee mul'isa abbaa gadaa waan ajaa'iba jirtanii salaamtaan xiyyeessanaa geessu dubbiin beeytee gaaf takka keessa beetiin ture odoon beeytee imala deemu eessa deemta yaa akhi tanannoo deessaniiti imalaan deemu jiraan sanii jee odoon deemuutiin beeytee walit dhufne ijoollee beeytee tulluu guuleedii walit dhufne umritiin irraa fadha jechuudha afaan oromoo kanaa bara amma baatii jaanaan jee egaan bare wallee maaliin jira kana wallisa afaan oromoo kana leeni caccabse jechuudha horta kaame amma laal dhiyootana afaan kana amma tokko barachaatiin jiraati afaan oromoo amma dhukeetti kaasnaati wayyaane tana wallahi xiqqishumana obsime khilaash toqolle tolche amma ya rabbi jee dhukeetti kaafna torban dabre xiriira baha jacnete magaalaa beete jinaaqsan kaysa guyyaa guutuu dhiichisaa turre wayyaane le eegane eyne dhufu dideen dhufne duba sheekha tokkootu nuti muuziqaa xajaaluu kana bananne odoo dhiichisaa jiru sheekhni muuziqaa cufaa haraaminan jee ittechi garagalati deeme boo kuni xajaaluudha way muuziqaa tahee miti kuni qabsooti yetin sheekha arihenan jee afaan oromoo kana ni cabaqa aboo khiyyaati yoom afaan oromoo kana barteen jeen wallahi horta afaan kana amma واللح بلود باتيجا أما إقافان أورمو خنا جل خبء أما تقوم عليه فت أبر أما كم لكن دب أما إن بخامة نانجي بودي بيتانجا كجابا بيتاتي جبادو سبونو ما نانو سرينا ما جاب شفتي شوي من أما أنتي خير جويا خير سابات وجات أفان أورمو خنا فت جابسه मेरा रखाई जे वल्ले बेटे इंफा जाला तंजे वल्ले खेखिया तो कोल्ले इंजाला डां खम्मा खेखिया في अकलमत ले हाचालो والله بالله تالله हाचालो वन इसा कसासन अगर मुचासन والله उम्र आदरसो ni cabaka yeddu jala tani subboto raisa kharalle tarafu garana nyata je choya man جولين بيتي جناك سنتوني أنا برتي دو خباك قبل أورمون ترى دايبا موجو ترمي أوتي أنا إمبيف قال دو غوريس ناس الرئيسة والله لو قرب بيتي سريبا مي أورمون تو موجو جتو ترى نما تلو يتوي والله إنسي جا كديما أما جولين بيتي وقا
ona jaarson raaylee barachise qesan gootummaa fi sabboonummaanu waraafaan hin beekne kana bira jetti jechuudha. Mee ammaas karaa walloo kanaa soggaa dhufte kam karaa walloo soggaa dhufte warma gomoggaa tanaatti tola. Akkasii bokkas baalee irraa bar raayitu tana irra natti tola jechuudha. Gammoojjii tana keessa dhiirti jetti. Taargeetti soggaa dhufte gammoojjii tana. Amma laa hargeerraa hargu lixarraahu bordeddee fi mi'eessuun meechi kuti jechuudha. Karaa gammoojjii kana hidhannoo qaban gootummaa qaban waan dabaate dhiiroo salaamtallee irraan fadhe jechuudha. Hunda keessatti warra jiddu galaanillee akkam jirta tuulamni nagaa fayyaa qabda. Aboo haa tuulamni dachii hunda bilisoomsachuu jaabar. Namni lafa jala deemu jiru tuulama jechuudha. Tuulamni booboo xiqqoo malee kotee bar tuulamni. Amma karaa kun bahaa shawaatiinis jalqabani warri tuulama karaa karrayyuu walii hidhatanii wabargaa wanni maali muddamatti fidan jechuudha warra dabbalootaa fi kaabinee adaamaa keessa jirtu. Harwaan firaachi caqasan jechuudha haraa fantaallee kana ammaas as deebi warra amma akka dursanitti keessa gulufuun hin jirtu jechuudha. Wawwaatti hidhannoodhaanii bar ajjabanii keessa yaadii bara amma lafa tuulamaa akkasii deddeemuun san hin jirtu. No. Ammoo isaan keessaa isaan kun walirra dhiiraa beeka tuulamni kun. Ifiifuu warra dururraa jalqabee dhiirummaadhaan beekamee jira gindabaratii fi jarri karaa amboo irraa illee waddeessa. Ammoo waddeessa bokkam gandi sanillee ganda ajaa'ibaati jechuudha. Wallee keessaa jirti bara. Amboo garagalgalaa lafaatu garagalgalaan. Ilaala kaabinee fi kaadireenii siti gaafu milikirraa'uu haga amma takkaa namni galgala beekee amboo keessatti mataa wal qabatee hin deemne jechuudha. Gaafa ila sillaaseetu hoggaati afaan biraatiin itti dhuftee algaallee yallamsiin jaa jechuudha. Inni jira bara. Afaan kanaan gaafatteef si dhokkata jechuudha. Hoteela isaatu si bulchu. Algaallee namichi magaalaa guutuu keessa deemeeti amartichi algaalleedhaan dhabee booda akkasitti beekee jaarsi tokko harkee namicha kana qabbana keessa taa'u. Munoon kilijee jenna abbo warra magaalaa tana algaan hin jiru jenna akka beektee gaafatte jaaniin algaalla jennaan kottu anaa si barbaada jeen fuudhee geesse attama oltan abbaa caalaa nagaa bultanii fayyaa oltanii abboo keessummaa wayii takkaati nutti dhufeemee kaanu bulcha maarree manni karabbiitii olseeni jedhin mataa kan gaafanne akkasitti bulee jechuudha algaalla yoo amboo dheeytan arraami duruu jechuudha gaafa sillaaseetu algaalla jennaa yallamiidha dubbiin waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Taniin irraa fanna keessaa moota magaalaa hoolataati laaqana nyaachuudhaaf hoolataa dheeyne sabboonummaan tuulamaa honnama ajaa'ibsiifti jechuudha. Ijji miicoo sannaan laalte duba garaana nyaati. Akka malee na laalte wallaahi sanii akka malee lakka fuulana gurte tapha hacaaloo kanaa deemuu jira beekte tapha wanni iju sani maasaan gamaa lafan baatu talbaa facataati. Tokko du'ee tokkoon taa'u wal galaafata taati bar wallee sakkeessa odoon jalqabne dura ni geeraraa bar dura mirrisee ta'e eegasi geerara dabra mirrisa keessatti yaa biyya ofii maarree gaaddisa garbuu je'ee bar ammaas alagaan alaguma maarree yaa jabbiilee maarree gaaju alagaan alaguma jennaan micoo laal ijoon babbaafte lakka kana duuba jiru kanaatu afaan amaaraa haasawa takkaa umriitti yebeetee rifanne jechuudha. Nirrifad hogguma alagaan alaguma jettee micooli jana babbaafteen du'a sabboonummaan isii sannatti tolee jechuudha. Bagee jana babbaafte. Noobataa jettan bokkam wallaahi iji isiin akkasiin naan qurxite sani bargaa odoo bishaan ta'e dachi na laqibsite irra naawu jechuudha. Maaliin balleesse hoggaan jiru lakkaa gurbaan na bira taa'atu afaan amaaraa dubbata. Walubanne bokkam kana bira taa'u saniitu afaan amaaraa dubbata. Eega gaafsanii gurbaasan malee eegasii itti deebi'e jechuudha. Akkasitti itti deebi'e laaqana naayamtee isillee gaabbazeeni buna kayaakee bunumaan gaabbazeeni amma dubbii kara biraan oofinaadhaati. Qarreessan bunumaan akkasitti buna yaamee teessisee yaa ijamaan nabba baaftaan jedhu. Maal silaa natti tolee hoteelii ta'e malee silaa baqee abbaa keetii si garsiisana jette. Ittal maaliin si godhe? Maal kan uf jalaan deddeemtu na jette ani bar namichi si bira afaan kana haasofnaan atuu bar isaanii siisee hin jeen intala basmaam jee hin jeen maal taatee miti ani amma alagomsini ta'e ija isii inni allaalte san hin dagadhu jechuudha dhugaa rabbiitiin siibsa miira wal makaa tokko na dhufe tokko tapha hacaaluu san laaltee akkitti isiin na balfite santu naa ta'e jechuudha karta akka na rifachiifte kana kaanillee na boonsite jechuudha. Naboon sun isii san maali naa himtee barodoo afaaniin baafatiin waan sirbi jusan ija keessa qurxitee na laalte alagaan alagumaa jedhan noobattan bokkam eebbo
yoo jiraatte malee umrii si haa dheeressu qarree ajaa'ibaati tanii hoolotatti arge. Tuulamni waan dansarra jirtanii ulfaadhaa amma kaaba shaggar kana beete yoo dhiirri jajjabdu keessaa bee rabbiin tuulama kana jarrillee ni mi'eeffatanii jechuudha. Dhiirti isaan keessaa baati, hayyuun isaan keessaa baha, goonni isaan keessaa baha, ammoo dafanii fudhatan takkaanitti heerumti bara itti daggamanii mastafaaqirratti katabanii erganiisa. Waan ajaa'ibaa dhiirti tuulamaa jajjabduun tun gaafa Haayila Sillaasee irraa jalqabi amaarri mastafaaqir katabateetuma akkasitti harka fuudhee wanni jechuu kiyya eenyu jettaniin Tsaggaayee Gabramadiinis mastafaaqiriin harka fuudhanii kote bas. Mee hayyuun akkasii arrallee bara afaan Amaaraatiin namni sadarkaa isaa ga'een jiru Looreet Tsaggaayee Gabramadin. Hubataa jirtu immoo akkam wanni faadha ammaas isaan keessa jiru jechuudha. Namichaan James Bond jechuun James Bondin beektanii aktara jabaa James Bondin katuulamaa hagarii tulluudhaati. Hagarii tulluu biyya irraa salphattu. Dhiira jajjabduu gizeedhaan nu keessaa dhumani amma hagarii tulluudhaa bar nama akkam jeetii isin odeessa. Bar nama maquma isaatiif amaarri firratti fincaanu jechuudha hagarii tulluu jechuun. Hagarii tulluu jechuun nama maquma isaatiifu gaafa Haayila Sillaasee namni ofirratti fincaan. Dhiira bar mana beektee dhufa mana bunnaa beektii si dhufa shaffisti ja'a taa'eeti odoo beektee ajajaa astaadarii naannoo sanii waliin taa'anii jechuudha. Waliin taa'anii bikka inni farshoo dhugutti dhufe farshoo isa gaabbazeen hagarii tulluudha. Kofiyaa wayi keeppii wayi takka qaba beektee istaaroo fakkaataa uffata isaatii fi hoggaa laattuun gurbaan kun hagarii tulluu jechuun ani gootota Oromoo keessaa gootota beektee Hollywood star odoo jettanii kaabooyi ajaa'ibaati jechuudha. Na hubataa jirtan bakka akkasitti farsoo obaasee wajji dhuganii hoggaa haasofii fixatan namichi kun lakka Haayila Sillaaseetu ergeenii hagarii tulluu qabsiisuudhaaf achi dhufe jechuudha. Akkasitti እንግዳ ይመስሉኛል ከየት ነው የናን አለማ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ምነው በሰላም ነው እንዴ ጄና ሀገሪቱ ሁሉና ቤቴ አስተዳዳሪ ከራ እሱማ እዚህ አካባቢ የሆነ ችግር አለ ጃን ሆይ ልኮኝ የሆነ ሀገሪቱ ሁሉ የሚባል ሰው ፍለጋ ነው የመጣሁት ጄ ሀገሪቱ ሁሉ ሆፍሌ ቱማ ኤጌሰ ኦባሴ ቁፌ ቦዳ ባርኔጣ ኢሳባሴ ጌታዬ እንግዲህ ሀገሪቱ ሁሉ ማለት እኔ ነኝ እጅ ነስተን አለጓጅ ጃርሲ ኪምቢል ሞጄ ቤተ ክርስቲያን ዲሴ ኩቴ ሀገሪቱ ሁሉ የቹና ማከሲቲ ለብሊ ብራካ ልቡ ባሱፋኒ ጃርሰ ቤቴ አመታ ጋፋ Haayila Sillaasee ዳ ጋራ ሴኔ Haayila Sillaaseenis ዱኤኒ ኑሞሎ ላብደርጊኒስ ሎሌ ማይረቲ ዴቢሰን ወልበታ ጅረሞከም ኤበር ሴናን ዴርቱዳ ኮለሞ ወንዲ ጃኔን አሰፋ ሻሮ ለሚዳ አሰፋ ሻሮ ለሚ ናማ ቤቴ ናማ ጉያ ቤቴ መጉዱም ያርገቴ ሰሪፊን ጀጀራ ሳለን ወይ ደራይፈተኒ ነራሪፈቲና አሰፋ ሻሮ ለሚዳ ናማ ቤቴ ሽፍታ Haayila Sillaaseen በርባዳ ቱሬ ቹኪ ሜ ናማ ሽፍታዳ ከመጉዶ እንተለት ያርገቴ እንተል ቤቴ ድጊሰኒፊ አባን እንተላማልጀን አቦ አንሲ ከነ ዮ አቱማን ከዱፍቴ ፉደቱ ጀን አቦ ዋኒን ዱፌን ፉደነ ወን ከላዳ ጀን ድጊሲ ሞቱማ ሲያሚ ፖሊሲ ሲያሚ አባፌቴ ሲያሚ ድጊሲቲ አሰፋ ሻሮ ለሚዳ ዱፌ ፉደተ ጀን ሙሽራይሳ አከሰው ዱፌ ፉደተ ብሌሰኪ ኤሳን ሴኔ ለሚሰበ ኩጁና ማከመለ ኤራት የቹኪ ኦልሞ ሴኔ ፖሊሲ ተዋን ዲብ ጎና ሰሚቱ ሌላ ዲብ ጎና አሰፋን ዱፌ ያቴቱማ አማሩ ፍንጫን ፍራ ያፍቴ ሆቴ ነሚቺ ሰፈር ደረ ካየቴ ሙሽራይሳ ጋራ ገይፈቴ ቹኪ ዲርቴ ከራን ጅርት ያራ አሰፋ ሻሮ ለሚዳ ሂደኒቲ ደጉዳ ነገስ ቄሲት ኤርገኒ ሂደኒ ኦዶ ሰንሰለታር ሂዳ ጅሩ ፖሊሲ ሁደ ሰገል ኸበሩ ፈሊሱ ዴ መንቃተለ መነ ሂዳ ፍንፍኔ ራጫብሴ ጋራ ሲት ዴቤ tuulamni goota qaba arras abdi guddaa qabna jechuudha kan akka jaasanyi jaalabdi arra akka jaalgammachu hedduu arralle hedduudha tuulamni kiyya akkam nagaanaa jirtanii fayyaanaa qabdanii walloon tiyyata beeytanuka beeyti hasanaa meedha waan inni irraa haasuun qabu wajaraan oromiyaa keessaan tureessa warri ameerikaa honni naafallee beekadha mikara ameerikaa hanachi deebi'a barisaan kun beeytee addunyaa nuu bulchayani oromoon achi irtus akkasuma sammuun isaanii ኤውፍ ቱልቲ የቹ ወንኑማን አሜሪካ ጅራ አኩመ ቤቴ አሜሪካ አዲን ኩ አዱኛን ቡቸዩቲ ኢሳኒ አዱኛን ቡቸ ያጃቹ ወጀራ ፈየ ቀብደኒ
bomboleetii raaftanii jechuun bomboleetii raaftanii nagaa qabdanii kan kaabaa kan kibbaa hunda maqaa keessan dhaheen danda'u USA waliigalatti guututti nageenya keenya ka waaqaa isa naa dhaqqabu Kaanadaan tiyyallee akka jirtanitti hiriira baataniisa fayyadaa yoon dogoggoruu baadhe Torontoon isaa gabaasaan naan dhufne jabaadha warri Awurooppaadhaa too bikka jirtan marattuu nageenya keenya isanii dhaabne warri Chikaagoodhaa harka fuune gara wanni itti adeemnu ammas warri Eeshiyaadhaa Eeshiyaarraa warri Indiyaa jirtan warri Turkiyaa jirtan salamtaan ta'e sanaa geessu warri Eeshiyaadhaa hunda keessanuu namaste jenne warri Indiyaa warra beekte Baangaaliidhaan beeku waan jedhaniini warra Baangaalillee nagaa fuune warra maaltu hafe boo Daakaa Yuunivarsiitii irraa barnoota jirtan sagantaa hordofaa jirtan jetta ulfaadhaa galatooma warri Chaayinaadhaa ni hamaa haaw jaaha haaw jechuun gaarii jechuu akkam nagaa jechuu afaan isaaniiti ni hamaa akkasii warri beekte karaa South Korea fi Japan jirtan harka fuune hunda keessanuu biyya Eeshiyaa ta'uun irraa fadhe beekte naa barreessaa guyyaa biraa isanii fittiidhaa amma immoo karaa biyya Arabatti isanii deebi'a. Tripoli wani raa isanii jalqaba Libiyaa, Suudaan, warri Saudi Arabiyaadhaa guutuutti warri Kuwait, warri Oman, warri Dubai, United Arab Emirates jirtan, warri Bahrain jirtan, Lubnaan jirtan, yaa akhi biyya Arabaa ta'e Yemen jirtan, warri Somaliland, Somalia, Puntland, Jubaland, Hamar bikka jirtan, warri Jabuuti jirtan, salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ilmaan ayyaa nageenya keenya ka waaqaa koon irraa maddee bikka hundattuu isaan dhaqqabu warri South Africaadhaa warri Keeniyaadhaa dhiiroo warri Austraaliyaa fi New Zealand illee nageenya keenya bikka jirtetti isaan dhaqqabu. Gaa ilmaan ayyaa kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu kan nagaan nu bulche illee nagaan nu haa oolchu. Waaqa irraas nagaan walitti nu dachaaseef galanni isaa haa baay'atu. Ilmaan ayyaa waaqayyoon qomateenya nu haa bal'isu. Ilaalcha keenyallee warra fagootti waa argu nu haa godhu haasoo keenyallee nu haa miidhagsu waliin nu haa galchu marii teenya tanallee nu haa eebbisu hujii teenyallee nu haa laaffisu aamin jaajirana hayyee sagantaa teenya ga'udoo kana sagantaa seene asubaayo teeknishaana keenyallee shabboo ali shabboo miidiyaa ammayyaa shabboo irraa galateeffadhee qopheessaa fi qindeessaan sagantaa irraati sanis gaammee galgalooti waliin haa turuudhaan ammoo afeerraati ilmaan ayyaa irra deebii يا أخي ندرب سيسنا خبر وانتي وان إيرتون كارو ديما هاي الرأس ديما قبيسا في كنديسا سجنتات ناس عنيس قام بقلقوتي ولينها ترونا موافراتين ودن تاخي سنغا خانوال وجي دلقانا كتنا البانا يا إيغا سينا خنجرتي هاسو بيتي جارة أبا غدا تنجل كمني جارة أبا غدا سينا نساعدتو وهاسو إسا خامتا أفردورا almost أمتا أفرا مشارو نيدياتا هاسو إسا سربو أتشي أولي انتهين هاسو إسا سندوبون وان نما وان أررد أبتي دوبتون فكاتو هي يتشوخي غوتو تاتي إسا واقو غوتو مامو مزمر تادي برودا هندي سانيتو سينا نسانا يادتو قبي تنجي تنارتي أولمي بيتي ونرأي سري جالكاف أولمي واللودا ulmoy walloda wallon beete amalle ituma jirti duuti beete bikaun daw hidaan beete reebichi doorsisini jira wallo keessatti bal'inaan sadi gabaasu ta'a ummata da qawwee hu naannoo daawwaa caffeedhaa keessatti nama keenya hedduu rakkachuu jira gaamme sagalee nu ta'e naan jettani awwa rabbi san hojii haa jiraatu wallooti akkalumatti illee warri daawwee harawaa isanillee rabbi san hojii haa jiraatu bikka adda addaa hunda keessatti gaa walloon xiqqishoo rakkoo keessa jirtani ammoo fagoo miti obsa torbaan tokko amma guyyaa kudhan obsa furmaanni dhufaa jira akkami jettanillee nan gaafatina keessa isaan on odeeffatina yoo rabbiin je'ee fagoon jirtanii obsa meeshaa teessan dhoofadhaa mataa kan qabadhaa maqoo seenaa haga beeytee yoo rabbiin jee beeytee dhiirti haga itti dhuftu waan beeytee bacbaaccaatan haga dhiirti itti dhuftu obsa isa ninjaa wallooti gara qabxii biratti deemuudhaan gaa waraanni beeytee waraanni dafoon ammallee waraana isaa beeytee akkumatti ABC su jirutti itti fufee jira ajaa'iba rabbii kana beeytee tiishartii itti suuqee ijoollee qaqqacalee ajaa'ibaa tana qarree fi qeeroo fi qarreen haaretti leenjira jiran jechuu oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keenyarraa isanii haasawaa jira. Duba mee waraana satteekshaanii irra nu haa kaayu waraanni kun duba gaa akkatti ijoolleen tun beeytee hiriira seentee deemtu akka malee natti tolanii mee xiqqishoo alaallu mee. Ilmaan isaanii
ilmaasanii kaanee dirree akaadaalee ilmaasanii kaanee dirree akaadaalee ilmaasanii kaanee dirree akaadaalee yaadni qabsoo keenyaa bu'aa barii qabdi nuti wareegamnee galmaa ga'uu qabdi yaadni qabsoo Yaasaadirree qabsoo daandii haqaa dhooftu wareegamni siraa lubbuun kee jannatu. Yaasaadirree qabsoo daandii haqaa dhooftu wareegamni siraa lubbuun kee jannatu. Yaada goota deessee sabbataanii dhadhu marrumaan kee boosee ilmi kee lubbuusaa aarsaa akka ta'uu saba saafiyese yaada goota deessee sabbataanii dhadhu marrumaan kee boosee ilmi kee lubbuusaa aarsaa akka ta'uu saba saafiyese daandiinsaa jajallaa keebicha dhooftu firiisaa nagarraa bilisoomuun ooltu daandiinsaa Firisa nagarra biliso murotu Nuyo mundaganu Kasa ondorogo Kadida miroro Nuyo mundaganu Ilmansani kale dirre akadale Ilmansani kale dirre akadale Nuti wareegamnee galmaa ga'uu qabdi. Ati qabsoo keenyaa bu'aa barii qabdi. Nuti wareegamnee galmaa ga'uu qabdi. Yaasaadirree qabsoo daandii haqaa dhooftu wareegamni siraa lubbuun kee jannatu. Yaasaadirree qabsoo daandii haqaa dhooftu wareegamni siraa yaada goota deessee sabbataanii dhadhu marrumaan kee boosee ilmi kee lubbuusaa aarsaa akka ta'uu saba saafiyese. Hayyee qaamni argitan kun eebbaa sirna eebbaa waraana keenya haariyaa ammaaf bikkatamillee isanii himuu hin danda'u. Ammoo dabalataan ka arkanne khilaash irratti agartan jirte khilaash akkatti beeytee calalaqu. Eessaa dhufe yaaqi ni roobaa baramma ni rooba Oromiyaa keessa beeytee khilaashis roobuu jalqabee jira jechuudha. Walumataa jira bakka hedduu calalaqa jechuudha. It's brand new. Waraana keenya irraa beeytee amma ijaamtu isaanirraa haa qabu waan biraa waan hin jiru hin qabu ijaamtu irraa haa qabu. Mirgaan nu haa galanii kana qofaa miti oduun odaa torbiidhaa maxxansee jira naannoo beeytee Wallagga bahaa kaampii waraanaa guddicha Wallagga keessa jiru waraanni keenya barbadeessee jira. I think isaan sila lixa keessa waraana bilisummaa Oromoodhaa dhabamsiisuu barbaadanii Defense Force of Oromia ammoo waaqayyoon beektee duraa jijjiiruu jira jechuudha. Kan dhabamaa jiru isaanii waraanni lakkuma rukuttaan isaanii cimaa jirtuuni waraanni irra jabaachaa deemaa jira. Gabaasaa ammoo sa'aatiin qabu malee gandoota hedduudha bilisoomsanii harkaa qabanii. Mee ammalaa khilaashii isaanii yoo halaaltan taate mee teeknishaanii as dhiyeessee haa isa agarsiisu zuumii as dhiyeessee isan agarsiisu haara abarlaa mee khilaashii dabareessaa oo khilaashii caccalalaquu qabanii ijoolleen. Waraana haaraa already hidhannoon isaanii harka isaanii jirti jechuudha. Moraalli isaanii too waraana keenyaa fi waraana PPdha waliin ilaalaa jechuudha. Waraanni keenya ni ifa barmaashoo fakkaata jechuudha. Akkana bakkana miti. Wani ifa khayriidha.
كاميرا بكواليتي nama video kana waraabee ilaala nama aljazeera irraa dhaqe malee wayita jechuudha amma jarri lamaan harka walirra kaayate san leenjisoota waraanaati quality kaameraa dhaala waraanni kun bari eessarraa eessa walitti dhaabbata seetan mee ilaala gama duubaati ilaala hagam takka boo kiiloomeetiran ta'u jechuudha hagam takka gaffagaata eber gaalaal ilmaan ayyaa waan isanii hin galini jira amma nuti beete warra gaashanaa fi warra laallibalaa qabateerra an ijoolleen tun moorumata na keessattuu laal akkanuma kanuma oduu naa daleediyan tanaa ol lagaa khilaa shaharee kun amma kennii firraa qabu walumallee mokkam laal an haganuma yokkan wan naa jiraatanuu naatee jechuudha ijoolleen tun ijoolleedha jechuudha they are young people warra kaleessa dhakaa haraa halaa cufaa ture jechuudha arra qorqalbii san keessaa bahanii laal fuula isaa kana gubbattillee kunirra akkatti wanni tolfate jechuudha alaabaa qabanii bar fuula irraa illee waraanni abiyyi yoo ranjii adii dibdee malee kanarra mul'isu jechuudha fuulli isaanii gubata amma sila alaabaa Itoophiyaatti irra kaayattee mul'attu yoo nooraa dibdee malee jechuudha yoo nooraa dibdee malee kanarra akkanaa kana isaanirraa mul'atu hamilee isaanii ilaalaa gammachuu isaanii they not even worry jechuudha ebar kaarra lafa bilisa taate takka qabattee ummannis baraka khubbataa ilaalu jechuudha akka nama stadium guute walubataa jirra mokkam ebar tun hundinuu fifuu yoo tanaaf shukrii galchuu dadhabne numaatu ayaan qabne malee waraana keenyaa miti yoo tun sin gammachiisin wanni si gammachiisaa jiru jechuudha takka jaanii lama jaan mokkam ebar nuti amma dhiibbaa isaan irratti hin keenyu ijoolleen tun nu eebbifamte maaltu itti aanaan ammallee nu eebbisa ammoo wanni takkittiin waraana keenya dhaammachuu fadhu hawaasni keenyallee waraanni kanaa kun Harargee keessatti barbaachisa waraanni kanaa Harargee lamaan keessatti waraanni kanarra gurguddaadha beetee Arsii sadeen keessatti walga'uu qabdi baalaansiin beetee waraana keenyaa kun godinoota hunda keessatti argamuu qabdi jimmallee yeroo dabre eebbisiisanii jiranii iluu abbaa booraa atin iluun wanni dhaanuu wallaggaan waan walitti dhiyaataniif waraanni waluma keessa yaa'aa jira xiyyeeffannaan Harargee lamaanii fi Arsii sadeeniif haa taatu hawaasni keenyallee xiqqishutti arjooma ijoollee gara Harargee jirtuu fi kara beetee Arsii sadeen keessa jirtu itti arjooma waraanni kun wal qixxaachuu qabaa jechuudha qaanii bara qaanii beetee namni khabar waan itti qaanfatu qabaachuu qaba amma tun nama qaanfachiifti jechuudha yoo wal qixxaane nama qaanfachiifti namootaa jirtu akkam haa gargaaruuni bikka hundaanuu fadhiin tiyya maali bikkuma hundaa'u Oromoon gaafa akkanatti waraana isaa leenjifate kararra jirraadha nuti heegareedha jaaraa jirra walumataa jirra mokkam ebar heegareedha jaaraa jirra lolli keenya heegareeti bara biyya bilisa taate uummachuu barbaannaadha waraanni kun beetee mataan bulee bilisoomneetu Oromiyaa walaba taateefu akka beetee Defense Force of Oromiyaa nu ta'an barbaanna hin jarjarsinu pressure irra keenyu jarri laallibalaa qabate Dabra Birhaanitti odoo deebiin I don't give a damn walumanne mokkam ebar bikka fadhanii haa qabatan that is different this is different wanni kun adda isa godha kun amma ulmaa baa jechuu beeytanimi kun bara amma beetee naannoo biratti isa ulmaa jechuun ayyaantuu dhabe wayii jaaniin anyway waraanni kun amma nu dhalate jechuudha amma nu kunuunfachuu qabna malee gargaaruu hamilee ijaaruu nyaachisuu obaasuu hidhachiisuu moraala isaanii beetee eeguu fi hamilee isaanii sammuudha isaan ijaaruu qopheeffachuu heegareedhaaf kanaafuu beetee herraga isaan lafaa qaban saniin guyyaa fi sa'a isaan barbaachistutti haa nu lolan haga san ummanni keenya obsuu fi qaba malee dhiibbaarra keenyee fi magaalaa maarree qabadda akkas godha haboo jarri maarree ta'e gad dhufuu jira yaa gad dhufuu miti maaliif ol hin baane jechuudha tanamaatiif teenya wal bira keenyu tarsimoon nu barbaachiftu teenyaas ta'addaati teessaanis ta'addaati kanaafuu akkaataan amma waraanni keenya itti timaa jiru itti deemaa jiru waan nama gammachiisu dirqama keenya akka hawaasatti habaanuuf sagalee haa taanuu fi hamilee isaanii haa jaarruu fi harkallee haatti arjoomnu jala walumanne bokkam eebara horaa bulaa jennaan ijaamtuu waraana keenya irraa qabu meeta biraatitti isa darbama waraana keenya irraa qabxii biraa wanni isanii meetiin jira hayyee kun amma boojuudha eeba dalagaa ittuma jiranii baleen kiyya ittuma jiranii
seenaa gurbaa kanaati sanima naqabe sagalee isaa gurbaan amma agarta harka kana godhee harka jilbarra kaayee jarri lamaanuu waraana jechuudha waraana jajjabeetee nyaatu dafoodhaatu beetee boojeen yaa khina qabna hanotis mirgan qabnu galgala ganama si teemee chumarraa murkonyaa laalu oolu miti teenye tanaafis gatii kanneen jechuudha dubbiin heddummaachuu mi bar ijoolleen xixiqqoon beetee lamaan guddachaa jirtuuni hoggaa kana waa boojitee galteesi harka dha'uu fi salaamtaa kennuudhaaf galatoom jechuun akkasitti kaaboru afur boojiyaa hoggaa ammas harka dha'uudhaaf 40 dabra 400 400 eegaa suutuma jechuudha suutuma amma lamaan kuni wanni garaa nama nyaatu kunis Oromoodha kaboojees Oromoo kaboojees Oromoo awwa seenaan gurbaa harka midara kaayatee kuni gurbaan kun rabbi isa kaasee seene poolisii addaa Oromiyaa seene akkasitti leenjifamee arrume eebbisaniiti khilaash haaree tokkotti kannanii kaartaa meeqabeettee kaartaa 3-4 wajjin fuudhanii beettee waraana Oromootti erganiin akkuma lolo seeneeni odoo habbaa tokkoon dho'in boojeeme gurbaan kun odoo leenjifamee haga boojemutti sagalee odoo habbaa tokkoon dho'in jechuudha namatti mibar hinyaachifannee hojjeemete odufaan akkuma makiina raabuunee battala qabannetti numa gubbaa dhaabbatanitti ho'eete halluu jette jeemete jajjabeen gurbaa kun oduma rasaasan dhayin boojeme mee halaal haadha gaafannu. Amma baanee yuunivarsiitiin fidanii teenye. Isin waliin qabaa dhukaasni waliin qabu keessa qabamte. Asii qabamne. Takkaan dhukaasni jechuudha. Takkaan dhukaasni. Kan keessa qabadee dhukaasni. Yaa isin fidan maal jedhanii fidan? Takkanutti namni giddu keessaan fidanii. Giddeessa. Yuunivarsiitii Amboo. Achitti leenjitanii? Ollaa itti leenjine. Achi eega leenjii xumurree. Nu eebbisanii achiin fuudhanii yuunivarsiitii Amboon fidan. Achi keessa guyyaa torba tuffeenii. Waan tokko information isin qabu bibbi keessaa is gadi bu'uun dhiisanii bibbuma keessa keenya kaleessitoon ta'in dheengadda sa'aatii qanitti meeshanitti ganna. Kaleessumaan meeshaa itti gannan? Kaleessumaan dhuftee dhukaasti? Kaleessumaan dhuftee qabamte? Maasin eemee akkamitti laata waraana kaa gaafate wagii akkamitti laata gaafate moo? Waan silaa argeen beekanii argee jaalala argeen beekanii maatii qopheetti. Dhufaacha keessa akkam turte? Pas keessatti maarifati banuu yeroo sagalee bisan darbe ofitti waan dhiba dhiibu dhukkofne dhukkofne sagnaa guutuudhaan keessatti fuudhaa jedhamu guututti kan Ayyee gaafa kaleessa gaddaa jira waraanni mootummaa kuni isin ijoollee Oromoodha. Miti Oromoo ajjeesuus isin barbaannu beektaa? Garuu akka Oromoon achi keessa yookaan qaama mootummaa kana keessaa hin baanee fi waraanni naannaa jibaa nama qaluu nama ajjeesuu miidhaa akkasii namarraan gahu akkanii akka xillaafnaa ittiin baqatinaa jedhanii oola akka adda addaa mootummaa nuufaa ture jechuudha. Ergi qabamtee kaasee rakkoon si dhagee jira amma matti. Tokko nagarraan nyaadhee dhibeen tokko akka maatiitti waliin jiraachaa jiru qofee qabatu. Haasaa mootummaa kana keessatti gadda sobee waraanni jibaa jirtu nama ajjeesii nama qaltii akkanii akka xillaafnaa akka siqnaa oolallee nuufaa ollee fi wanta dhuftaa gite faalla. Faalla. Ni akan tilate waraana kan targaata. Boliiwwan ofiitu akkanaa miti gaafii. Boliiwwan ofiitu akkanaa miti. Kan argaa jiru. Haalaan jaalalaan addaatu wanni kun. Sodaatee haasa'atamu amma wanta si gaachaa yookaan sodaatee haasa'atamu inni keessa haasa'atu. Billa sodaatee. Inni fudhii biyya naa guutanii ibsanii nyaatanii yaamsa dhibsina nyaachisanii. Inni ta'an jiramtu. Maatii qoolloo yaaduun jedhan qaama ofii biraan dhufee nama jaaladhu hin argadde. Kanaaf ammati waraana kana wajjin leenjitee loluu immoo qe'ee maatii keessa gashu. Nigaa egaa hanqaa irraa isan dhandhamsiifne jechuudha. Kun amma reekoordii cabsee jira addunyaarrattu amma warra wanni dhaafin dawwaluu deemaa jechuudha. Warra World Guinness reekoord maarree warra jaanii warra Guinness sanittiin dawwalee nama leenjifamee xollaayitti odoo rasaasa takka dhayin boojeeme. Kun reekoordii cabsee adeeroon nasiiba qaba immoo waaqayyo isa baraaree nasiiba qaba. Habbo takka odoo rabbo takka illee. Waan ajaa'ibaati. Mee jara biratti haa dabarru. Kuni beekte haa odoo dhukaasin qabame kun ammoo qarreen beekte bar wanni keenya kun maal ta'e waraanni keenya bashannanaas keessaa qabaa jechuudha. Leenjis ni qaban sagantaa lolaa dhugaa rabbitii sadiisa wanni isaan naa ibsan keessaa gaame arra boqonnaa irra jiran beekte gaafa boqonnaa qaban gaafa lolan qaban gaafa boqotan qaban just akka wanni very flexible jechuudha. Hoggaa boqotan
gaafa fadhan beektee yuunifoormii ofirraa dhiisanii magaalaa seenatan makiina qaban mee qarree kanaa laallu bashannanu jaaru sirba beektee hacaaluudhaa barateeti kun amma guyyaa boqonnaa isaati halaallume. دوبا إنسان غلطوما إنسان إنجاتي بيته غرغاسي خيسان نوجه الفادا غلطوما يا أخي سياسة بيتا غرباكم مالي سربا غلطوما إنسان يماني إيه خما بيته سربا غلطوما إنسان مالي إنسان يماني أكا بيته كنوسا جرو إنسان يمو جري چوخي أما وري بيته بيعرب را إرغيتان وري أوروبا را أمريكا را كندا را USA أستراليا في نيوزيلندا الدنيا تنودر راو وري ساوث أفريقيا را الدنيا هندر را إرغيتان هنديرو غلطوما إنسان إنجا چجر ميرا ديا بيسيف مينا مو غلطوما جان قول قرر ورانا خينيا خنا غلطوما برئيسا في چوخي غلطوما إنسان إنجا چجرا نوتيس تانكيو غلطوما يندان Galatoma ko follow barre sa bawan berarti dina jadi dafo galatoma jan DFO galatoma jan dafo galatoma ditahan deti wala Facebook ila mo darara jane DFO the Face Force of Oromia to mani ni خونيغا غويا بوقنا إساتي كيريتشي كاكرت كلو بيتي بشننا جرا أكتي قدي سنغر مري قدي سيتي كاو إساتي غرا غلي فدته أتشي خاي إتديبي أوفا جولين سكيلي يدوك أبدي يتشويا سكيلي يدوك أبدي it's very good نولي غلطو بيجناني أما ميك أريني سنغاسيسا أريني ببريدو تكرالي تلفرانو سوفا خلحاريتين ديمجي درك تشبون لفنك أبي يتشوي मैं जोलेता असनाडी है सी अच्छो है वो मैं जोलेता बरेदी निशानी लाला में कर्रें ते न्यामा को गुया या निशानी ते अच्छो है कुने सामा गुया लोलिंग जिर्रे बशन्ना हाथी सूरा उल खासदी ओदो मत सुल्ले बात है दुआ फड़ा थोड़ीस कर्रे ते न्या लाला में बरेदी निशी कॉन्फिडेंस में सी तू अच्छो की मेरा बिसुदा दलाला बस जनरेशन हारे उम्मत चुजरा look at them बर जोले तू तिति कोड़ा अच्छो की Yole tutitiko lal me fule si they're not even worried wanama jab so choki me usarat wani agar ta choki wani guddon bete wani message dabar wani guddon lal
hidhachuun tun hagam takka nama boonsitii asirraa ilaalaa jechuudha. Harka qullaa fi garaagarummaan tanaa jechuudha. Dhaloota hidhachuudhaan boonu uumne jira. Atik yoo beeytee fuuldurallee bilisoomnellee naashinaal sarviisii qabaachuu qabna akkuma sirna gadaa sanitti. Wanni haayiskuulii fixatte hundinuu militeerii sarviisii isii akkanatti eebbifattee fixattee yoo feete deemtee akkaawuntantii fi dooktaraa fi injineeraa haa taatu. Akka beektan namni Oromoo ta'e kaleenjii hin qabne nu barbaachisu. Qarreenis qeeroonis kaleenjifame. Ammoo beeytee jaarsanyii bira jira moo isa jira. Ammoo waraanni kun bakka jiruus hin beekne. Ammoo gabbarri isaanii qaali. Hin gaafadde ogolaa tokkoon jee boo dubri keessan kun akkamiin jeen gaama eeggadhu naan jaan. Amma beeytee sirna waraanaa keessatti fuudhaa fi heerumni hin jiru. Gaafa bilisoortee ammoo dhuftee gaafachuu dandeessaadha. Ammoo gabbarri keessanoo hin jeen gabbarri naan jaan beeytee ammarraa jalqabdee ilaa haga guyyaa nuti bilisoomnutti waan qabdutti irraan dhadha'achuu. Warri amma maallaqa baasaa jirtan katabadhaa jechuudha haga baaftan. Warri qarree tanatti beeytee qarree tana fuudhuu barbaadan gabbara ammaanuu baasaa jechuudha. Isiin tuni beeytee yoo dishkaa bitteef malee sitti hin heerumtu. Khilaashni qabdi bara. Madfiifaa feetii jechuudha. Yoo isii fuudhuu barbaaddee madfiifaa bitiif taankiifaa walubanne bakkam qaali beeytee qarreen tuni qarree tana akka laaftutti hin harkattanii iji hamtuun isaa hin harkini mirgaan nuu galaa jennaan. Mirgaan nuu galaa bar waan takka hubadhaa jechuudha. Don't compare waraana keenyaa fi hajaraa walitti kombeerin godhina. Jarri amata 45 lolarra jira. Amata 27 mootummaa ture biliyoona meeqa saammatee jira. Baankii fi taankii kalee isaas irraa harka isaanii jiran jeneraalota humaan olii lakkaa'amuu isaan keessa jira jechuudha. Warra beeytee maali matwaalaqa irraa ilaa hanqa jeneraalota humaantamaan qaban. So isaan kun beeytee laalibalaa qabachuun anna biratti waan guddoo miti jechuudha. Bar joollee tana keessa onnumaa jira malee bar jeneraalliin jiru. Diigee ma point jeneraalaa fi kolonelaa fi jinniin qabnu jechuudha. Joolleen tun dhuguma qabattee rabbi sitti hirkatteeti seenaa hojjetaa jirti. Kanaafuu nuti jiraachuma isaanii kana nu haa boonnudha. Yoo irra quftan. Ani immoo wanni murteeffadhe kan joolleen tun yoo akkanuma naa jiraatte I'm very happy. Lola moo gaafa barbaachisa isaanuu ni beekan. They know what to do. Kanaafuu haa obsinuu fi don't compare. Waraana keenya waraana biraa wajjin walitti compare godhina joolleen tun kichuudha haa nu guddattu. Hoggonoonni bibilchaatoo isaan keessa jira. Haalaan jeeffatanii ijoollee tana baraaraa asiin nugaa jirani ammallee hadaraa jaalsanyii jaal gammachuu jaal marroo jaal qeerrenso jaal hambisaa jaal eenyumoo tokkos jaal odaa yaahi jaal abdii haafes itti guuttadhaa ijoollee tana naamusaan nu qaba ijoollee tana onne buttee akkana harkaan dhumne nu qusadhaa ijoollee tana waaqayyo umrii nu haa dheeressuun jaa akkana gara qabxii biratti haa dabarru kana qofaa miti amma kun maal agartan hojii dippiloomaasii hojjetanii jechuudha waraanni keenya. Waraanni keenya amma bilisa baasaa gumuuz bira dhaqaniiti amma. Jarri addaanuu targaan keenya addaanii agartanii hojii teessan hin beektu qabu. Laala amma addaanii isanii hima. Wuccuu giriira qabu sani gumuuzi. Hatti aanus gumuuzi sanbooda Oromoodha gumuuzi haboodaa kun Oromoo. Akkasitti adda baafannaa loon kee adda beektu hogoytee burree fi daaloo fi beektee maal jettaniin. خشاشة في خلود فردا كده بافتم كم فردا شانكو بولو شاشة اتلاقا نمني سكسي كواي شوية ما أنا أرمو أسمر رأسي فيني خموجا جلساني جموزي ختيار جموزي ختيار أورم تيجا ختيار ماس جموزي خجامناتيس أورمون لوك جولين تينيا بيكا وراني تكو كم بلاش ولين أمانو بيكا وراني خوني ورابر أورمو قالو تري ماندورا Oromoo qaluu turan, Oromoo ajjeesuu turan, laga siyaasaa akkamitti garagalchanii siyaasaa isaanii san garagalchanii amansiifatanii ara wal keessa yaa'aa jiran jechuudha. Karaa Gaambeellaas akkasuma wal keessa yaa'aa jiran. Bakka biraa maqaan dha'u lamaan tanarraa waraanni keenya hagam takka dippiloomaasiidhaan guddatee humna federaalistootaadhaa waraana bilisummaa Oromoodhaatu hoogganaa jira. Gaafa biraatii isanii gabaasa. Walumaa akkam. Thank you. Hojii bareedduu dalagaa jiranii ammallee galatoomaa naa jaan. Galatoo manajani qeeroof qarree teenyaan isan hordofaa jira isan caqasan hamilee isaanii atiisinuuf suuta yennaan suuta
qeeroon ummataa tuutaa hin jarjartu suutaa akkas jeemisa gaaddisaa obboleessi keenya gaaddisaa fuuli rabbi isatti haa tolu rabbi jannata firdoosaa kennuu fi qeeroon ummataa tuutaa hin jarjartu suutaa jennaan jarjarinaan irraa suutuma nuu deema gara mooraa Oromoodhaa haganatti irraan ture na fakkaatti na ofalcha irraan ture mee gara mooraa beetee gara mooraa beetee laab deene gandama sagantaa washan laabiiti jechuudha taama booda namni garillee beetee ugaa akkasii gabaafne xiqqishoo na warra keessaanillee yaada isaanii ibsatanni jirti amma akkasitti lafan kaa'u jechuudha ammaan dura dhugaadhaa dubbanne asirratti jari lachuutu beetee firummaa addaa hojii qabnu hin jirtu washaris laabis akkatti ilaaluu qabnu dubbanne wanni dubbanneef siyaasaa wallaalleetii miti ammoo ummanni keenya abdii hamtuu irra kaayyatee jechuudha wanni san dogoggora no abdii keenya nuti beetee waaquma irra kaayyanna waaqatti aanee waraana keenya abdanna akkanuma akkanaa miti waraana keenyatti aanee wal abdannaa jechuudha malee nuti hamilee teenya tempereecharii keenya beetee jara kaabaa san ilaalamuun qabu san dogoggora beekadha hay jarriif booda deebinan akkasuma namni keenya bara hamileen isaa hagaggabeewwan dhabamu jechuudha ambulaansiidhaanuu giffiitiif sukkarriitti keeyoo gabaanii baani eessarraa baane dabra biraamoo yaa kiyyaa baan kaawwasammaa samiirratti hin baane jechuudha dabra biraanii miti maaliif Afrikaa keessaa hin baane ebar waan keenya nuti waan abdannu qabnaa jechuudha rabbii tokkichaa qabannu walaa qabannu waraana keenya abdannu isaanis adawummaan yeroo ammaa tana keessatti hojii qabnu hin jiru ummata Tigraay wajjin nuti rakkina hin qabnu miidhama isaanii san akkuma miidhama keenya ilaalaa jechuudha gadda isaanii san ni qoodannaaf akka dhugaan isaanii baatu ni barbaanna isaan qofaa miti Benishangulis Gaambeellaas obboleen keenya ka Walaayitaa ka Kambaataa ka Hadiyyaadhaa ka Silxeedhaa ka Somaalee ka Anfar namnummaan impaartii san keessa miidhame hundaa'u ummanni Oromoodhaa waliin dhaabbata firummaa addaallee hin qabnu hamilee teessan fuutanii ba'aa namarra kaayatina shirkiin qabsoo keessattis haraam yanaa sanima ebar laal isan shirkii tan ibaadaa qofa keessatti haraamiif teessan yaa akhi qabsoo keessattis haraami shirkiini ifirratti rabbii kee qabadhu waraanuma kee kana beete waraanuma kee kana jabeessi waraanuma kee beete xiqqaatus kanumaa naa hormaa jechuudha walubanne bakkabi ewa khiywa khiyra khaysa ba khijabay fada achirra khayatin ka bete gamen susu dandau dosu sindandau khobe dalin haji dabra ibrahim gafani ba dabra ibrahim gaddi sesani baraka ajaibati radime chokhya tidef balantana bete irran deme mi zulluk ni rakhasi khamale wan dai sunjala do chokhya amma mo gadde biyani fayada yaqnelay asdi hada ba di hada jaddali analu fujenne na be chokhya be odu bete nuti jari lamaan kun walli sun qaban jari lamaan kun dalaga isaaniin dhumanne amma ganda bete washaritti ganda wala habkana rahasoonna wala ajaiba takkata amma deemu jirtu odu lamaanu lola matiqisho gaab godhani jirani lolli gaab jeejira waan isan hubachuu qabdan maali eega gaashina qabatanii laalibala qabatanii atin dabra salit gara khara godda khara le tiqisho achi imalaliti amma mo firema qabani jiran lola khana tiqisho lash godan mootummaa Itoophiyaa le lash gote maalif lash godanida wani lash godanif sababaanisi teessumaas deema guyyaa jummata teessuma jabduudha Awurooppaan walii galtee beete miseensota mootummoota waltaanii UN dha walii qabdee irraa wal mareechuu deeman wanni irraa wal mareechuu deeman illee waa beete mirga dhala namaati dubbiin tun hedduudha bishoo itti kaaftee jechuudha mee addunyaa irratti walii san gaafadhu teessuma ganaan godhamin ta'uu godhamin balaaleffatatti noo maal jechuudha sabab kam ta'e warri araa kiiloo hundiro imbe khubara akhma tattani jechuudha dammaqa mukon beete booyu malee maa nafneefidha adeero barteessoon hin godhamne yoo teessoon tun godhamteesi waysi qofa jechuudha warra waan wayyaaneen daladees laalanii teetis laalanii sitti muranuu si muranuu beetu wanni beetee of dura haatee way waatuuf teessuma godhamin Afrikaa hunda dawwalanii Uhuru Kenyattaadhaan biyyoota hundaanuu dida UN nakkan walitti hin qabamne waan ajaa'iba mee haadha geessu jechuudha mee shabooranu kaan
ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እከተላለሁ የሚለውን የገለልተኛ መርህ በጣሰና አፍሪካን ሀገራት ባልተሳተፉበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ የተከተለ ያለው አካሄድ ታማኝነቱን የሚያሳጣ ነው ብለዋል። ተጨባጭ ሁኔታን ባላገናዘበው ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ልዩ ስብሰባ ጠርቷል። ይሄ ልዩ ስብሰባ መጠራቱ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነው። በአንድ በኩል ስብሰባውን የደገፉት ወይም ደግሞ ፍርማ ሲሰበሰብ ይሄን የተቀበሉት አንዳች የአፍሪካ ሀገር አለመኖሩ አንድ ጥያቄ ያስነሳል። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በአባልነት እያገለገሉ ነው የሚገኙት በምክር ቤቱ። ነገር ግን ኢኒሼቲቭንም የወሰዱት ውጥኑን የወሰዱት የተወሰኑ ሀገራት ናቸው። ፍርማውን የሚፈረሙትና የደገፉት ስብሰባው እንዲደረግ የሌሎች የዓለም አካባቢዎች የአህጉራት አገራት ናቸው። ይሄ ጦርነቱ የአፍሪካ ጦርነት ነው ያለውን የሚያረጋግጥ ምክር ቤቱም በአንዳንድ ሀገራት ፍላጎት ማፈጸሚያ የፖለቲካ ማፈጸሚያ መሳሪያ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ታማኝነቱንና ገለልተኝነቱን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ተግባር ውስጥ ገብቶ ነው የምናገኘው። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ተቋማት በዋናነት ከሚመሩባቸው መርሆች አንዱ ገለልተኝነትን ነው። አሁን እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ ገለልተኝነቱም ህልውናውም ጥያቄ ውስጥ የሚከት ተግባር እየተፈጸመ መሆኑን እንረዳለን። ተቋሙ ኢትዮጵያ መንግስት አድርሷል የተባለው የመብት ጥሰት ቢኖር እንኳን መከተል የሚገባቸው አሰራሮች ነበሩ። ያንን አላደረገም፣ ገለልተኝነቱን አላረጋገጠም። ይሄ ገና ተይሶ ጎደሚ ፍጅላ ራስዎ ይጭሪ ወርባ ጃብስቱ ቦከም ተይሶ ገና ጎደሚ ነምን ወለት እንዱፍኒ garin gana te khayta bugun gone bar odo mana sane jirani odo wari wenni tu gana bar mana sane jeri garin te khayta umranne chuy garin dufne wali qabam udisi gana marin godamne ra gana hason tumali watu jira teisumatana akka garitti hordofu qabna chuy du'a ille goda I think ule jabdu das bastu demti sa UN when Ethiopia so that if there is something going on dil arkuf tenyan way wali amma if duro ragum barbadu guya sari rabbin wa afu amma rabbin dugata nyalla chkhaysetti wa basu wari Geneva jirtan odo hirira le bahudan desani wari tagaru wajirati wari tagaru da teysumti tu Geneva golamti san do goru badde teysuma achu godamtu nanno teysumti tun godamtutti wari tagaruda hirira yamani jirani odo oromolle deitani sagale teysan dhageesiftani echuki eba hawari down jecha turtararra guyan keysani echuki ummani life duro qopari ci Europa hundarra wal yamani wari tagaruda achi jirani garin anwa America ra garin Europa ra Canada ra wali qabamani humnu guddo takkole achi duratti iyude man jechuki silachitille khalaban tenyelle mullate sagale tenya dhageesifne ummanni borumalif durana sawini yachun dandenyo chuy achun jirtu namni malif sira dubbata khalafu dhaqi arkam yo arkamte namni sira dubbachu dandada wana kala odo jala deemtani teesu gurguddo akkana odo jala deemtani guyya samullatani chuy amma hiriri DC da sanille galatoma hiriri akkasisan odo arrate yakam gati qaba chuy gara qabxii biratti san dabarse gara qabxii biratti oggaa san dabarse amma akkasuma naadhaafi oduu ajaa'ibaa takka isanii qaba oduun ajaa'ibaatu amma meeshaa tana baitee boojii taankii madfi kana hundaa'uu dhiyootana kaa irraa boodaa meeshaan Itoophiyaan qabdu irraa boodaa Laallibalaa fi gaashanatti haareetti beetee jarri harkaa guurate Itoophiyaan ammoo meeshaa biyyala raafiduu dhiifteemma ifiifuu tolchu oomishuu jalqabdee jirti jechuudha. Meeshaa ajaa'ibaa Itoophiyaan oomishtee abbichuudhaan galatoomi jira. Saayintistoonni injiineroonni Itoophiyaadhaa waliin dhufanii meeshaa ajaa'ibaa kalaqanii jiran.
talaala kanatti ibidda darbitu jechuudha yoggaa ibidda darbite gaara kana diidu meeshaa mad fi taankiidhaan astaayi jettu halaqanii jiran irmee halaal hono meeshaa Itoophiyaadha meediin Itoophiyaadha. ድሽቃ በመስራት አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን እያሳፈረ እየመለሰ ነው። ፋኖ ሹመት አማረ ጠላት በየጊዜው ያደረጋቸውን የወረራ ሙከራዎች በድሽቃው በመመከት ማክሸፉንም ተናግሯል። አቢብ አለሜ ከጠለምት ዝርዝር አድርሶናል። ማጥፋትና ማውደም ግብረ የሆነው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጠለምትን የኔ ነው ብሎ በጉልበት ሲበዘብዘው ቆይቷል። የጠለምት ህዝብ ግን አሁን ላይ የሽብር ቡድኑን ጥፋት ጠንቅቆ ያውቃልና በድር በገደሉ እየተፋለመ ይገኛል። ችግር ብልሃት ያስተምራል እንዲሉ ዘራፊው የትግራይ ወራሪ ቡድን ጠለምትን እንዳያስባት ያደረገ አንድ ወጣት ተገኘም። ታጥቀው በጦር መሳሪያ ብልጫ ወስደው በመጡበት እኩል ለመሆን ማሰብ ጀመረም። ሽብርተኛው ወደ አካባቢ የተኮሰውን የድሽቃ ቀለ የተመለከተው ሹመት አስማረ ድሽቃይን ሰርቼ እደበድባቸው አለም ሹመት አስማረ ከጓደኛው ጋር በመሆን የውሃ ቱቦን በመጠቀም ድሽቃውን ሰራም። እኛም ወደ ምሽግ ሄደን አነጋገር ነው። ጓደኛ ላይ መጀመሪያ ጊዜ ስንሰራው ተሱ ጋር ተረዳድተን የውሃ ቱቦ ነው ቀዳዳ ቱቦ አለ የውሃ መተላለፊያ ቦምባ በሱ ነው የሞከርነው። ሱነን ሰርተን ያው ወደ 6 ጥይት ሞከርነው ውጤታማ ሆነ። ያነ ምሽግ አለቀቅናቸው። ያው ኪሳራ ደረስንባቸው። ጀግናው ሹመት አስማራ የሰራውን ድሽቃ በመጠቀም እስከ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ በመተኮስ ጠላትን መደምሰሱን ተያዘው። ጁንታውንም በመጣበት ሰዓት ከብሬን ጋር ሆነን አንድ 5 ጥይት እንደተኮስነበት ገደል ገባ። አዛን ብሬን ተከትሎ ያው ብዙ ጉዳት ወደ 50 ሰው አድርሰንባቸዋል። ተመራምሮ የሰራው ድሽቃ በውጤታማነቱ የተመሰከረለት በመሆኑ በስፋት ለማምረት እንደሚሰራም ሹመት አስማራ ይናገራል። እንኳን ድሽቃ ይቅርና አብራራውና ጓንዴው እንኳን ያለው ልጅነት ከክላሽ ጋር ሰማይና መሬት ነው። ይሄኛው መሳሪያ እንኳን አግንቷ ድምጽ ራሱ ብዙ ልጅነት አለው። የቦምባ ያህል ነው የሚነግደው። ስለዚህ ጠቃሚያቸው ነው። አሁንም ቢሆን ወደፊት እንጨምርበት ነው። በየአለው ቀበሌም በሙሉ እንደኛ ውጤታማ ሰው ካለን የሚቀርበን እየሰራን እንሰጣዋለን። በየቦታው ሁሉ እንደዚህ እያደረግን እንሞክራለን። ሁሉ መዲ ኢትዮጵያ ላ መድፊ አረ እቾይ ጥቆቦ ደማት ጋር ሚሳይላት ያለ እቾይ ሜሻላ ማርኬታንቱኒ ሜሻ 2021 ኢትዮጵያን ሆምሽት ናኖ አማራት ሆምሽመ ናም ሳይንቲስት ኸና ሆምሽ እቾይ ያናመቻ ቡቱቱ ሰሞን መታላቀ በኸና ሆምሽ ፊ ሜሻ ተናኒ ጀቤቴ ኪሎሜትር ሰዲቲን ወያኔ ተዱከ ራሃሴ ነም ሸንተቢን ቦለግ ደርበጂ አገር ታውጋ ቢዲ ራቦ እቾይ ዲም يا أخي وانتي سماونا لاقيني جاني بيتاني يسماونا لاقيني بيشا لساتر فتتنا يا شوي يتبع جوكي توجد يا أما بالقربان خو خرورة قبل شوي برجدي هند خيست فان ودا فك مقالة هند خيست أما ولي خلاني في الرأي قدي مني يا شوي إنما تو I think أدارة شباب بيتو order أقولون لوتو شوي هذا هبا خما تكوتا كان في وني دا في اللي يقولنا يحاول قال ولي دادي موسى خلوت تخنتي تشوي سبيل مني بومبا سبيل بومبا بشاني تيجوي سبيل بومبا بشاني خلا توجيته جدو خلاني أورتا أسيل لاستيك بومباتين أسيل شبو تكتيجوتيتي حركفتي لاست ولي شبو تلقوا كلاهاتنا بكسر ده نيدا لقى تشوي ولي ونمان مشان إثيوبيا لا خنا تشوي أما تبين أسيل قلته gabaasaan tuillee waraana keenya bira geessu jarana jarri kono shan sari tana jechuudha eda uleedhaa agarree jechuudha eda uleedhaa finfinnee eeganii amma immoo fooyyeessan jechuudha uleerraa gara beetee meeshaa tanatti fooyyeeffatanii jiranii eber harkanaaf hamileellee kannaaf jechuudha bee geerara sannaa shallam jechuudha shambo yoo si walitti qindaa'e qaalicha geerara shallamin geerara san shallamin maalifi tuubboo bishaaniidhaan gurbaan kun muree shuboo beeytee jaanxilaadhaa agoobira irraa baafatee goommaa irraa laastika hidhatee tuubboo san keessa rasaasa beeytee dishqaadhaa kaayee harkisee hoggaa gadhiise shuboon tun dheeyxeeti walakkaa isaa hada hoggaa dhoowte bubuum خبرنا تاتي وكمي إبرتيرين هم مرة يصير درب دجان هم تبرو يصير درب دجاني خنافو جرب ما ربين أوفي أوفيتي آخر الزمان جربار
مدفي في مسائلي في تانكين أمتتي ربي بشام بومبا هلا ديبس يتشوكو يدبي ساني مشاي ساني سيفيلا بومبا هلا ديبس واندمات بزراتشو أدرس قبتين التيانتو هاجني غير رسالة سريتوتشو قبتين التيانتو ماس ميرنا هاي خبراتو كون قوام ماسي هاي خنا كلمة ناداب خنا خنو خنا خوني أما نمشي خوني لي انترفيو قلنا جتشوي انترفيو قلني نمشي خوني غوتا أمارا خير رابودا تيجوي غوتا فانو دا خير رابودا هليكوبتر بوجي تيجوي سرين قال لي هليكوبتر تيجي في رابوجي سرين جي أما انترفيو قلنا جانيني غاشنا تيمولالي ولا تينقال لي وجرو خمر ميشاد دمبي خوي تيجوي لقاربي هليكوبتر في هليكوبتر في ديشكا وانا الدبي خنا تفكاتو تيجوي يومني أماري ياخل ما جبها الدنيا ترى قبرة بلسباسة بيته هليكوبتر يلولو يسقرتي تيجوي يو أسمرا دك بوجي يو سودان رايم بوجي اللي نفكاتي ما أما TDF بيته خوبه خصوم مودانديم تطناتو هليكوبتر كبا هليكوبتر رابوجي بواجي تويس واندبات وكم برام ورمان تلفزيون قباجي الخلو وانا ما جايش إمر خبر وانا كنا يفرع إديتين قوتني يتشوي هليكوبتر وسانو سريتين جوا خلوفتر كو ماركيجا هولوفتر ماركيالوجا هولوفتر خناديرو كمان نو ماركو هولوفترون كشاب ويس يراسن نو غدي يو ورانو مان غابيدا ورانو بفرا ولرا بوجي جل قبل سيمبي خو تشوي يو بيته فانو مكلاكرا هليكوبتر بوجي تني فكاتي تشوي امو TDF رايم بيته هليكوبتر بوجين توانا مغا سين تو هاديرو تنما سين تو تشوي دبي تنما اولو لما وكا فلفل ميرخا يشبو ብዙ ዘመን አመጽ አድርጌ ኑር ያለው ሄሊኮፕተር ማርኪያቸዋለሁ እዛ ብዙ ዘመን አመጽ አድርጌ ኑር ያለው ሄሊኮፕተር ማርኪያቸዋለሁ እዛ ብዙ ዘመን አመጽ አድርጌ ኑር ያለው ሄሊኮፕተር ማርኪያቸዋለሁ እዛ ብዙ ዘመን አመጽ አድርጌ ኑር ያለው ሄሊኮፕተር ማርኪያቸዋለሁ እዛ ማልፍ ተሆነ ተቦጂ እጅራ እምቤሁ በላተ ጆሌት ተበቱ ሰለፋር ከተዛ ሰለፋር ከተለክ ተጆሌት ጥቆ ተበቱ ሰነገረ ሳሊ ለፋር ከተ መከላከያ ገይሴ ይሄው ሰራፍ እኔ ሄሊኮፕተር አሸነፍ ሄሊኮፕተር የማረኩኝ ጀግናው ማረባረ خادر وبس هليكوبتر محاور جولن تبتونيس قدا سمرنا متيكا خنا بوجيت قدا سن اللي بوساي تشوي امدي قلت ما هليكوبتر سم بوجينا فكا توي سمله يا برا توي برارو جاغت اتني بوجي تشوي هليكوبتر اني بوجي ብዙ ዘመን አመጽ አድርጌ ኑር ያለው ሄሊኮፕተር ማርኪያቸዋለሁ እዛ ብዙ ዘመን አመጽ አድርጌ ኑር ያለው ሄሊኮፕተር ማርኪያቸዋለሁ እዛ بوجي جرا ابو لبشي افريقيا لا مالف تخوفنا خجولتي تكودا سب بوجي تي خليتها كبو مورال خنو قبدني فينا مورال خنو قبدني قبطي برتي دبرو داف قبطي برتي اوغا دبرو الرسول يسا خيساني خنا نوري ترا غام ጀግናው የጠለምት ፋኖ በአካባቢው ከሚገኙ ቁሳቁስ خلام شبو خلافو اما مو وني سغرسيسو بربادو ፋኖ ጀቹን ቤቴ
ፋኖ jechuun maleekaadha jaamana bichaatu tafsira faano raa dubbate jechuudha ababa khijibe isaanii barana khijibi dalaguu deefi bar khaleessa khashashamanne san dhageessanii bahar ውስጥ ከጆ ተዱራቲ ሻሸመኔ ባህራ ምትለጋውን ቀብዶ jechuudha ሻሸመኔ አስፋልቱ ዳር ያለው ባህር ውስጥ ሰመጥኩ ከጆ ተቆ san dhageesse bar khaleessa ሁናሞ ሂካ ቤቴ ሂካ ፋኖ ዳኖ ይመቹ ፋነን የሚባል መላክ አለ ሰሚ ኸይሳ ሶሪ ሰሚዳቱ ፋኖ ቀበኒ ጃቤቴ ጀች ፋኖ ጁኹን አፋን ግእዚ ከግእዝ ነው የመጣው ፋነን የሚባል መላእክት አለ ሰሚ ተነጉባ ያ አኺ ያደረخ የበር ፋኖን ተሆላ ሀቱ ተው خبر ወደዋን በረዱለ መለካን በርባዴ ቹይ ኤበር ሜ ተፍሲራ ፋኖ ዳ ጉርባና አጨቀስ ነው ቹይ ኺጅብኒ በረነን ታነ ፊሳን ከና ሎሉማ ፊ ኺጅባ ዲደን ጀራና በረና ሎሉ ባፊ ኺጅባ ፊ አማራ ፍንቴን ቹይ በረና ሎላ ኺጅብኒ አማራ አንታ ሚያጨቀስ ሮሾ ማይፈራ ፋኖ ማለት ከ24ቱ ካህናት ሰማያት ውስጥ አንዱ እንደ ቅዱስ ሚካኤል ጠባቂ መልአክ ማለት ነው። ስለዚህ ፋኖ ደግሞ የሚለው ፋነነ ከሚለው የግዕዝ ቃል የመጣ ነው። ሮሾ ማይፈራ ፋኖ ማለት ከ24ቱ ካህናት ሰማያት ውስጥ አንዱ እንደ ቅዱስ ሚካኤል ጠባቂ መልአክ ማለት ነው። ስለዚህ ፋኖ ደግሞ የሚለው ፋነነ ከሚለው የግዕዝ ቃል የመጣ ነው። ለከሰው ነው ፋኖ የቹን ሰሚ ኸሰቹ ከሰባይ ሰባታት ሰሚ ኸሰ ኦልፎጎ አከቤቴ ሚካኤልቲ አለይሂ ሰላም ኻከሰቲ ቤቴ ወነመ ኤጎቹ አሞ መኒ ደሴዳ ፋኖ ዳ ዋንጁ አመሞ ኸተቢ ተናላሉ ፋኖ ዲፋፋ ሆኖ መኒ ደሴዳ ተፍሲር ፋኖ ዳው ጋዝበተን ሂካን ፋኖ ጀቹን የደሴ ሴቶችን በፋኖ እንደተደፈሩና 100% ነው እጅግ ያሳዝናል ማረጋገጥ ለሚፈልጉ ወደ ደሴ ስልክ ይደውሉጃ ኡመኒ ደሴ ዳሞ አቦኹም መለካሚቲ ሁን ቤቴ ኸዱብረ ጉዴዱጃ ፋኖ መለካሚቲ ኸዱብረቲ ቤቴ ደሴ ዳ ጉዴዱዳ ወሎ ኸይሰት ረብሻን አጃይባ ኻቴ ጀት አይ ቲንክ ኡመታ ወሎ ዳ ሐለኑ ደመይሱ ጅራን ወለየ አባን ገራ ወንዲ ገራና ያ ተከይሳ ቀበኛ ወሎ ዳ ሀባ ተከነብፍ ጎዲና አምባን ወለየ ወራማ ኮምቦልሻ ደሴ ኸይሳው መጋላ ደሴ ሰሪናም በፍነ ነማ መቃ ሙስሊማ ቀቡ ሬባ ጀረንጀቹ ነገይ አችቲ እቲ ተባታ ጅራኒ ነማ ገድሲሳ ኡመኒ ደሴዳ በከቲ መተንሌ ዳባኒ የቹ ፋኖን መለካ ሚቲ ወረቤቴ ሆርቤሳ ዴሮ ሆርቤሳ ኻፈቴ ቹ ሸይጣን ኤገ ሚጭሬ ወሉበን ሞከም ሜረና ኻይ ወሪደ ሴዳ ሂመታ ጅራኒ ሂሪራው ባኒ ጅራ ጉያለማ ሂሪራ ባሃኒቲ ፋኖ ኑራቦ ጃኒ ኤጋ ቤቴ ሂሪራ ባሃምቦዳ ኡመኒ ሜሻ ኢሳኒ ጉረተኒ ብየራ ባፈተን ደሴራ ፋኖ ጎዳንቴ ወጓ ደሴራ ጎዳንቱ አመሞ ሎላቱ ኸ አከሚቲ መቃ ፋኖንቱ ፋኖ ጎጃም ይከዱ ፋኖ ጎንደር ጋፈ ዱራኒ ሰኒ ቱርቴ ጋፈ ዱራኒ ሰኒ ሳምቴ ሁቴ ተጎጃሚ ሰከ ጎንደርቲ ዋሃቱን በኸየቴ ደይቴ ወጓሃቴ ኸረቲ ትባሃኒ በይቴ ወረ ጎንደርኹ መቃ ኢሳን በለይሲ አከመለቲ መቃ ኢሳን በለይሲ ቹኺ ፋኖ ጎንደሪቱ ፋኖ ጎጃም ሐመታ ፋኖ ጎጃም እስከ አርቴ ቪዲዮን ዶይሰው እንዳይሰኒ ገባ ሳይተን ኸተም ቢተናላል ደሴ ላይ ዘምታጅ ዘምቻለው ብሎ ሆቴል ተኝቶ በዲሽቃ ሆቴል ተመታ ሲል የማያፍር የሆቴል ፋኖ መቃብሬ ደባሰ ዲፈም ወሪ ጎጃም ወረቤቴ ፋኖ ጎንደር ይማልጃኒ የሆቴል ፋኖ ጃሪን ጀቹ የሆቴል ፋኖ የፎቶ ጀግና
አቡ መቃኖ ባሰኒፍ የፎቶ ጀግና ሁላ ጥይት ሳይተኮስ እናት እህቱን ጥሎ ኮብሎ ኤራጋ ሶዲ ሳሊድ ኤራዳ ወኒ ሲል አመጃቹ ጁቱ ዱቢን ጀብዱ ማል የቪዲዮ መረጃ አለን የቹጁቲ ወሪ ዋሃቱ ቱሬሰኒ ወሪ ሳማ በይሰኒ ዮ መቃበቴ ጎረጎ ጀብኻ ለፈኻው ባተን ኖቲስ ዋን ኢሰን ሳማ ቱርተን ሳሚንሲ ኸይሰን ቢያላቲ ሳምተኒ መቃፋኖ ዳቲ ሚሊዮን መቀ ጉረተኒ ወልሂሙ ጀቲ በከዳ ወሸላብ ለሃብ ተነጋተ ጀነን ወሸላብ ለሃብ ወሸላብ ለሃብ ዋግኒ ወልታካስ ፋኖ ጎንደሪፍ ተጎጃሚ ቲቪ ተወለየዳ ዱክራ ካሳየቲ ምስኪን ሞ ተወለየዳት ወሊገለትጋ ወኒ አረይረት ወልመሪህነ ዋኤ ወሎለ ሰኒ ገባሴት እንጀራ ገመጡ ሁረት ያቻ ጀራ ወሎተኛ አደራቁ በቀባዳ ሰገለ ያታኖፊ ዱዋይለ ያጎኖፊ አሞ ኦብሳ ጃአኒ ዳምሲና ዱፊ ኸዱ ኸይሰ ደሙን ደንደው ኦሮሞ ወሎዳቲን ዳምሲ ሰኒ ዱፊ ኦብሳ ዮረቢን ጄ ፈጎሚቲ ኦብሳ አገዲርት ዱፍቱ የቹ ኦብሳ ሚሊቃ خرر مشات يسنيس دو فدا اوفيس خرر امريكا اوبسا امن اورومو دامو ولوتي ياف سغلي هاتانو انس ولودا نابريسا ملي انس ولودا نابريسا برنا دابدا بلين كياف ربي سلا نصرو قبتي تيانو تي راهاسوف ني واي ورانا خنياتي ورانا خنيلي املي بفما جراني مرغان نوغالا جناني اكتيغا قيرولين بشننا جتو سنغسيسي اساني بيتي غيا بوقنا قبن torbanetti boqonna qabani gaafa boqonna isani sana kasi bashannani ammo wonni waraana bisumma oromoda dafoodhaaf dhaamannu dronis waan jirtuuf of eeggadha keessa hoggonoonni keenya makiinaan guyyaan deemina makiinaan droni fira eeggadha yennaani suurallee dandeessan odoo nutti kaka'uu baattanii bareeda taangaa qarreeteenya qarreen akkati tarree galtee bashannanaa jirtu agartanii jirtanii haanis gaa waraanni keenya gumuz birallee ijoollee gumuzojillee akkamitti waliin bashannanaa jiran agarre hahafe gaa beeytee teessuma UN dhaati teessumti galatooma warri anis walloodhaa jettan galatooma alfaadhaa du'aayillee naa godhaafi warri beeshaa warri teessuma UN tanallee mootummaan Itoophiyaadhaa teessuma ganaan godhamin if dura balaaleffachuun isiitis waan nama ajaa'ibsiisu meeshaa naannoo beeytee Amaaratti hoomishamtellee meeshaa jabdullee isan garsise tabishaan bombarraa tolfatan isan garsiseetiin jira namicha helikooптер boojillee isan garsiseetiin jira faanoo jechuullee gamalee kaadhaa jechuu jiranii sanillee dhageessan ulfaadhaa asuma teknishaana kiyya galatoonfadhee isanillee waliin turuu keessaniif galata guddaa qabdanii qopheessaaf qindeessaa sagantaa tanaas anis gaammii gaggaloodhaati nagaa waaqaa keessanaa tura ulfaadhaa. Keenyaa malee taan namaan faalamnu Abbootiif gabroomne barii ilmaaniin dhaalamnu osoo biyya qabnu biyya teenya dhabne osoo aadaas qabnu aadaa teenya dhabne osoo heeras qabnu heera keenyaas dhabne akka balaa mukaa gargar facaanee hafne gargar facane hafne qeeroon mataa tuutaa hin jarjartu suutaa qeeroon mataa tuutaa barii hin jarjartu suuta namnummaa naaqasaa diinni duraa dhoyse meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee. Ayye. Ani qeeroon mataa tuutaa hin jarjartu suuta kana waan jeef bara sanatti qeeroon qeeruma qeeroon dargaggoota humna motora yookaan injina hawaasa tokkooti. Buggaa hundi hawaasa kan sossoosu qeeroodha. Tammoo tuuta taatee jaaramte jarjaraan malee hubannoon. Bakka itti deemtu fi bakka deemtuuf beeytee tarkaanfii fudhatti. Bara sana wannan jeef sardaa takkaatu ture ta jarmeen ihaappaan manni barumsaa timirti ka dil bu'aa laayettee nuti ijoolleen Oromoo bara sana mana barumsaa hedduu waan hin jirreef nurratti hacuucaa dhufu baruu qabna waan jiru
qaba tabara sanii bara nuti dhuguma bakka san hin geenye fi nuuf jarjaruun hin nu barbaachisuun turre gaafas maaliif ufis hin jarre ufuun barre walii galli keenya ta gaafa sanii wanni jedhamtuuf fi bara sanii hojii deemti har'aa hojii waliin fakkaattu har'a qeeroon har'aa immoo jarjartus suuta deemtus waan deemtuufiif ta'uufi uf qindeessitee waan deemtuufiif tilmaamattee jaaramtee akeeka gayaa qabaattee jaarmaa gayaa qabaattee hoggana gayaa qabaattetu osoo waan ta'eef har'aa kun an isiin sun jechi nan gaafas jeeson har'a hujirra naa oolaa jira jeetan amana ofii hiyyaa fi san ilmaa baay'ee na gammachiisuu fi waan an jiruuti jetti osoo lubbuun jiruu qeeroo teenya kanarratti arguuf hedduun itti boonaa hedduun itti gammade. Hedduu galatama obbo Gaaddisaa Abdul. Ammoo iggitiitti hin godhanne. Dhaloonni har'aa biyya isaarratti iggitii itti godhachuu fi angoota ligaa biyya isaarratti qabaatee biyya fi qabeenya isaa taliguu eenyummaa isaatiin mul'atee addunyaa wajjin wal qixxaatee mul'atudha. Keenyaa malee taan namaan faalamnu abbootiif gabroomnee barii ilmaaniin dhaalamnu barii ilmaaniin dhaalamnu osoo biyya qabnu biyya teenya dhabne osoo aadaas qabnu aadaa teenya dhabne osoo heeras qabnu heera keenyaas dhabne akka balaa mukaa gargar facaanee hafnee gargar facaanee hafnee qeeroon mataa tuutaa hin jarjartu suutaa qeeroon mataa tuutaa barii hin jarjartu suutaa barii hin jarjartu suutaa namnummaa naaqasaa diinni duraa dhoysee meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee. Ayye. Keenyaa malee taan namaan faalamnu abbootiif gabroomnee barii ilmaaniin dhaalamnu barii ilmaaniin dhaalamnu osoo biyya qabnu biyya teenya dhabne osoo aadaas qabnu aadaa teenya dhabne osoo heeras qabnu heera keenyaas dhabne akka balaa mukaa gargar facaanee hafnee gargar facaanee hafnee qeeroon mataa tuutaa hin jarjartu suutaa qeeroon mataa tuutaa barii hin jarjartu suutaa barii hin jarjartu suutaa namnummaa naaqasaa diinni duraa dhoysee meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee. Ayye. Taan namaan faalamnu abbootiif gabroomnee barii ilmaaniin dhaalamnu barii ilmaaniin dhaalamnu osoo biyya qabnu biyya teenya dhabne osoo aadaas qabnu aadaa teenya dhabne osoo heeras qabnu heera keenyaas dhabne akka balaa mukaa gargar facaanee hafnee gargar facaanee hafnee qeeroon mataa tuutaa hin jarjartu suutaa qeeroon mataa tuutaa barii hin jarjartu suutaa barii hin jarjartu suutaa namnummaa naaqasaa diinni duraa dhoysee meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee meeqamii nyaatee dhugee rafaa obsee. Ayye. Galatoma, 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 galatoma.
Galatoma, 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 Galatoma,